Arkafune kabajamtoota daawwattoota keenya Etv Afaan Oromoo irraa odeeffannoo bifa biyyaa keenya jimaata galgala Adoolessa 24 simbiraan ga'uudhaaf argamnee jirra. Odeeffannoo keenya marsaa lamaan addaan qoonnee odeeffannoowwan biyya keessaa fi biyya alaa simbiraan keenya odeeffannoo kanneen isinitti himuudhaan heeraan silashii waliin turtii taasisa. Odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa jalqabaa ijoo isaanii dursuu nan eegala. Mariin biyyaalessaa rakkoolee biyyattii walxaxoo barootaaf turaniif furmaata waloo waliigaltee biyyaalessaa irratti hundaa'e fiduu haala dandeessisuun taa'amaa jira. Ruwaandaan tumsaa gamlamee fi damdanuu Itoophiyaa waliin qabdu dameewwan adda addaan caalmaatti cimsuuf akka hojjettu ibsite. Hojjettoonni ministeera fayyaa fi dhaabbilee ministeericha jala jiran biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Odeeffannoo maddeen alaatiin Haamaas karoora hidhannoo hiikkachuu Ameerikaan dhiyeessite kan fudhatu ta'uu beeksise. Kunneen ijoowwan odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa jalqabaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya kanaan dabalatamoo marsaa kanaan odeeffannoo biizinasii fi ispoortiis ni qabna. Odeeffannoo biizinasiitiin dabareen irraa kan seenaa san girmaati. Akkam oltee seenaa san odeeffannoo biizinasii keetii ijoowwan isaanii daawwattoota biraan ga'uu dandeessa. Tole galatoomii heeraan akkam oltaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii galgala kanaatiin dhimmoota adda addaa qabanneetti kan jirru. Dhimmi jalqaba irratti ilaallu koomishiniin dhimma to'annaa meeshaalee kontiroobaandiiti. Koomishiniin gumurukaa Adoolessa 16 hanga Adoolessa 22 bara 2018tti meeshaalee kontiroobaandii birrii miiliyoona 700 ol baasan to'achuu isaa beeksiseeti kan inni jiru. Kan irratti odeeffannoo bal'inaa qabanneeti kan jirru. Gama biraatiin abbaan taayitaa geejjiba galaanarraa fi loojistiksii bara kana birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 57 ol argachuu isaa ifoomsatee kan inni jiru. Gama biraatiin xiyyeeffannaa damee bunaatiif kennamee fi bu'aa gama kanaan argamaa jiru irratti odeeffannoo bal'inaa qabanneeti kan jiru. Kanaan dabalatas odeeffannoo maddeen alaa qopheeffanneeti kan jiru. Gara boodarraa qabannee walitti deebina. Hayyee galatoomii seenaa isaan bal'ina isaaf gara boodaatti walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortii ijoowwan isaanii nu biraan ga'uuf immoo dabareen irraa kan tola isaa kan moltee ijoowwan odeeffannoo keetiitti fufuu dandeessa. Galatoomii daawwattoota kabajamoo ashamaa akka moltanii odeeffannoowwan ispoortii biyya keessaa fi alaa qindeeffanneeti kan jirru. Odeeffannoo biyya keessaa filannoon pirezidaantummaa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa birraa itti aanu fulbaana 5 akka adeemsifamu ibsameeti kan jiru. Dorgommiin waancaa dubartoota Afrikaa Moorokootti dorgomamuu itti fufee kan jiru waggaa ta'u qopheessituun dorgommichaa Moorokoon akkasumas Seenegaal morkattoota isaanii mo'ataniiti kan jirani. Karoora fiifaan baasee irratti federeeshinoonni adda addaa mormii isaanii itti fufaniiti kan jiran. Federeeshiniin Eeshiyaa akkasumas kan Ameerikaa kaabaa fi jiddugaleessaa akkasumas UEFAan mormii qaban itti fufaniiti kan jirani. Fiifaanis kanarratti deebii deebiseeti kan jiru. Kanaaf kanneen birootis qabanneeti kan jiru. Jijjiirraa irrattis odeeffannoowwan adda addaa qabanneerra boodarra bal'ina isaanii qabannee walitti deebina. Hayyee lamaan keessanuu guddaa galatoomaa bal'ina isaaf gara boodaatti walitti deebinaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya ceesisaan booda walitti deebina. Itoophiyaa booyyaan ebbeeto. Itoophiyaa booyyaa ebbeeto ammoone. Itoophiyaa zorettaayide ዳውሱ ኢትዮጵያ zorettaayide ዳውሱ ሁሉም እንግዲህ ኢትዮጵያን እንደ ጾታ ስንወስድ እንደ ሴት ነው የምናየውና zorettaayide ዳውሱ ማለት እየመከረች ነው። ኢትዮጵያ ኒመሪያቲ ከንጀዱ ኩን ስሪዳ ያደ ስሪ መሪያቻ ጅራ ዋን ተይ ኒመሪያቲ አመስ ኒመሪያቲ የጨው ፎትለ መሪ ቀብላ ረጉልሽ ዋ ማይ ጉግል ረገት ዋ ማይ ዋናበት ባለኝ ዋናበት ያ ዋናበት ባለኝ ጉግል ሸረጉ ዋናበት Oduu keenya jalqabaatiin yaa'in marii biyyaalessaa Itoophiyaa Finfinneetti taa'amaa jiru nageenya misoomaa fi tokkummaa biyyaalessaa fidaa jedhame.
Lammiilee biyyattii biyya keessaa fi alaan hawwii guddaan eegamaa jira. Odeeffannoowwan waqtaawaa yaa'ii marii biyyaalessaa lammiileen hawwiin eegaa jiran kanas koomishiniin marii biyyaalessaa tooftaawwan garaagaraan uummata bal'aa biraan dhaqqabsiisaa jira. Haaluma kanaan adeemsi yaa'ichaa sadarkaa maalirra akka jiru koomishinarri olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Aariyaa ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Yaa'ichis yeroo ammaa sadarkaa murteessaa irra dhaqqabuus dubbatan. Guyyoonni itti aanan yaa'ii guddichaaf murteessaa ta'uu dubbataniiru. Milkaa'ina yaa'ii kanaa gama ogummaan deeggaru gorsuu xiinxaluuf ogeeyyiin damichaa qophaa'u Piroofeesar Masfin ibsaniiru. Yaa'ichis lammiilee Itoophiyaa biyya keessaa ta'ee biyya alaa biratti abdii guddaan eegamaa jiraachuu himaniiru. Kunis rakkoowwan biyyattii keessatti waggootaaf mul'achaa turan akka xiqqeessuu danda'us kaasaniiru. Kutannoo fi itti gaafatamummaan mari'attootaa baay'ee kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu kan himan koomishinarri olaanaan kunis mari'attoonni kanneen fedhii rakkoo biyyattii fala akka argatuuf qaban irraa kan madde ta'uu ibsaniiru. Miidiyaaleen yaa'ichi akka milkaa'uuf hojii guddaa hojjechaa jiraachuu kan ibsan Piroofeesar Masfin Aariyaa hawaasni odeeffannoo sobaarraa fagaachuu fi ibsa koomishinichaa qofa amanuu akka qabus dubbataniiru. Marii biyyaalessaatiin rakkoolee biyyattii walxaxoo barootaaf turaniif furmaata waloo waliigaltee biyyaalessaa irratti hundaa'e fiduuf mari'achaa jiraachuu mari'attoonni himan. Mari'attoota keessaa tokko kan ta'an hayyuun seenaa fi saayinsii siyaasaa Injiinar Alaazaar Abbaayinaa bakka buutonni kutaalee hawaasaa garaagaraa 4,000 caalan waltajjii tokko irratti wal ga'uudhaan dhimma biyyaa irratti mari'achuun waliigaltee biyyaalessaa uumuuf carraa guddaa ta'uu himaniiru. Yaa'ii marii biyyaalessaa kanaan mari'attoota gidduutti haalli mijataan iftoominaa fi karaa hirmaachisaa ta'een tokkoon mari'attoota yaadaa qaamolee biraa bilisummaan itti dhaggeeffatan uumamuus himaniiru. Yaadonni daangaa malee mari'attoota irraa kaan egeree biyyaa fi faayidaa olaanaa akka qabanii fi waliigaltee biyyaalessaa uumuuf murteessaa ta'us dubbataniiru. Itoophiyaan seenessa dogoggoraa fi walitti bu'iinsa kanaan dura mudataniin qoramaa turteetti kan jedhan Injiinar Alaazaar rakkoolee biyyattii walxaxoo ta'an furuudhaaf filannoo jiru tokko qofaa akka hin taanee fi innis marii ta'uu tokko qofaa akka ta'ee fi innis marii ta'uu hubachiisaniiru. Mari'ataan marii biyyaalessaa biraa Zallaqaa Zawdee gama isaaniitiin mariin kun ajandaalee dhiyaatan irratti waliigaltee irra ga'uunis haala danda'amuun miira wal dhaga'uu fi wal kabajuutiin taa'amaa jiraachuu himaniiru. Yaadonni mari'attoota biraa ka'an tokkummaa biyyaa fi walooma cimsuun dhaloota dhufuuf Itoophiyaa fooyyooftee dabarsuudhaaf qooda olaanaa gumaachaa jedhaniiru. Ruwaandaa tumsaa gamlamee fi damdanuu Itoophiyaa waliin qabdu dameewwan adda addaan caalmaatti kan cimsisu ta'u ministeerri dhimma alaa tumsa idil addunyaa Ruwaandaa Obeejoo Jean Patrick Niuduhengaree mirkaneessan. Itoophiyaa fi Ruwaandaan sonaalee Pan-Afrikaanizimiitiin kan walitti hidhaman biyyoota tokkummaa Afrikaa akkasumas walitti hidhamiinsa dinagdaarritiif shoora olaanaa gumaachan ta'uu ministeerichi ibsaniiru. Hariiroon biyyoota lameen gidduu jiru faayidaa waloo fi walamantaa irratti kan hundaa'e ta'uu eeruudhaan tumsa damee daldalaa fayyaa ittisa barnootaa fi dameewwan biroo tarsiimawaa ta'an irratti qaban itti fufsiisuuf kutannoo cimaan akka jiru himaniiru. Wayitammaa biyyoonni lameen tumsa damdaneessaa fi gamlamee cimaa qabaachuu himuun keessumattuu hariiroon damee daldalaa fi ittisaatiin jiru yeroodhaa gara yerootti cimaa kan deemu ta'uu ibsaniiru. Gama biraan muuxannoo cimaan Itoophiyaan ashaaraa magariisaa eegumsa bosonaa fi naannoo irratti horattee biyyoota Afrikaa isaan biroodhaaf fakkeenya guddaa ta'uu ibsaniiru. Hojiileen akka kanaa tumsa hammattoo tumsa kibba kibbaa eegumsa naannoo fi misooma fullaa mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa kan bahatu ta'us kaasaniiru. Naannoo Oromiyaatti duula biqiltuu dhaabuu guyyaa tokko wiixata dhufuutiif qophii gaan taasifamu biiroon qonna naannichaa beeksise. Duula biqiltuu dhaabuu guyyaa tokko kanaan lafa hektaara 100,100 fi 82 fi 105 irratti biqiltoonni faayidaa garaagaraaf oolan kan dhaabaman ta'uu hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa Geetuu Gammachuu himaniiru. Sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiif biqiltoonni garaagaraa buufataalee biqiltuu naannichaatti argaman 27,000 ol keessatti qophaa'u kan eeran obbo Geetuun hanga ganna kanaa hanga ammaatti biqiltuuwwan biiliyoona 3 dhaabamuu ibsaniiru. Duula biqiltuu dhaabuu guyyaa tokko kanarratti namoonni miiliyoona 15 akka hirmaatan kan himan hoogganaan biiroo qonna Oromiyaa
Geetuu Gammachuu uummanni naannichaa dammaqinaan bahuudhaan biqiltuu dhaabuun ashaaraa isaa akka kaa'u waamicha dhiyeessaniiru. Naannoo Oromiyaatti biqiltuu waggoota 7 darban sagantaa ashaaraa magariisaan lafa heektaara miiliyoona 8 fi 200,000 irratti dhaabaman keessaa dhibbantaan 85 qabachuu simaniiru. Kanaanis hammi bosona naannoo Oromiyaa dhibbantaa 17 irraa gara dhibbantaa 29tti guddachuu, haroowwan goganii turan deebi'anii dandamachuu, dhiqamni biyyee hir'achuu fi gabbinni biyyee dabaluu obbo Geetuu Gammachuu ibsaniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaa irraa odeeffanne. Ministeerri fayyaa dhaabbilee itti waamamtoota waliin lafa addaa isaaf bahee naannawaa Bishooftuutti argamu irratti biqiltuu ashaaraa magariisaa kooppiseertituu dhaabe. Hojjettoonni ministeerichaa fi dhaabbilee itti waamamtoota lafa qarqara daandii saffisa Finfinnee Adaamaa naannawaa Bishooftuutti argamutti biqiltuu dhaabaniiru. Saganticha irratti biqiltuuwwan kuduraa fi muduraa nyaataa fi qorichummaaf oolan 5,000tti dhiyaatan kan dhaabaman ta'uu ministeerri deetaan fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa himaniiru. Biqiltuuwwan kunniin waggaa tokko keessatti kan dhaqqabanii fi firii kennanidhas jedhaniiru. Ministeerichi ganna kanaa sagantaa ashaaraa magariisaan walumaa galatti biqiltuuwwan 200,000 fi 50,000 ol akka dhaabus ibsaniiru. Biqiltuuwwan waggoottan 8 darban akka waliigalaatti dhaabamaa jiran bu'aan isaan damee fayyaa biyyaaf qaban hedduu akka ta'es ibsameera. Ministeerichi lafa cinaa gamanaa daandii asfaaltii saffisa Finfinnee Adaamaa jiru heektaara 7.1 kennameef irratti biqiltuu dhaabaa jira. Babaayyoo Kafaniitu gabaase. Imalli hajii bara kanaa maqaa gaarii Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti ol kaasee kan mul'isedha jedhan pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaa. Manni marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa imalli hajii bara 1447 yookaan immoo 2018 milkaa'inaan xumuramuu ilaalchisuun sagantaa galataa fi beekamtii kennuu adeemsiseera. Saganticha irratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaa imalli milkaa'an hajii bara kana maqaa gaarii Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti ol kaasee kan mul'ise ta'uu himan. Waltajjii idil addunyaa Saawud Arabiyaatti qophaa'e kanarratti biyyoonni 165 kan hirmaatan yoo ta'u kunis Itoophiyaan beekamtii kan itti argatte ta'uu ibsaniiru. Waltajjiin kun kan milkaa'e lammiilee Itoophiyaa hundaa fi hawaasa musliimaan ta'us dubbatan. Qaamolee milkaa'ina kanaaf gumaachan hundas galateeffataniiru. Saganticha irratti hooggantoonni olaanoon mana marichaa fi keessummoonni affeeraman hirmaataniiru. Guyyaa tokkotti godaantonni Afrikaa 50 ta'an Morookoo irraa Ispeen galuun himame. Godaantonni kunneen daangaa galaanaa Morookoon Ispeeniin wal daangessituun qaxxaamuruun gara kutaalee Ispeen Seewutaa jedhamu akka seenan himameera. Haala kanaan dura mul'atee hin beekneen kamisa kaleessaa godaantonni hedduun daangaa galaanaa ce'uun Ispeen akka gahan himameera. Kanaanis magaalonni Ispeen daangaa Morokootti dhiyoo jiran Seewutaa fi Meelilaa jedhaman godaantotaan dhiphataniiru. Bulchiinsonni magaalota kanneen baay'inni godaantotaa humna isaaniitii ol ta'uu beeksisaniiru. Mootummaan Ispeen eegumsa daangaa cimsuuf humna dabalataa gara kutaalee daangaa kanneenitti erguu ifoomseera. Ministeerri muummee biyyattii Pedro Sanchez daangaa biyyattiin Morookoon wal daangessituu daawwataniiru. Godaansa alidilee kanaaf sababni guddaan faddaaltota seeraan alaa ta'us dubbatan. Ta'een uumamee sarba daangaa Ispeen irratti raawwatamedha jechuudhaan balaaleffataniiru. Gama biroon godaantota galaana daakuudhaan Ispeenitti ce'uuf yaalan keessaa 15 ol kan ta'an galaanaan fudhatamuun lubbuun isaanii darbuun himameera. Ta'ee Ispeenitti uumame kana hordofuudhaan Firaans eegumsa daangaa cimsuu yaadachiisuun Yuuronistu gabaase.
Odeeffannoo maddeen alaa keenya kan biraatiin Laayiberiyaatti baalli sammuu namaa hadochuu kookeeniin meetirik tooniin 4.2 to'atamuun akka barbadaa'u taasifame. Biyyattiitti daddabarsii baala sammuu namaa hadochuu hedduminaan kan mul'atu ta'us kookeeniin meetirik tooniin 4.2 yoo to'atamu seenaa keessatti yeroo jalqabaaf jedhameera. Baalli sammuu namaa hadochuu to'atame kun doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 70 ol akka baasu himameera. Baala sammuu namaa hadochuu kana daddabarsuun kan shakkaman lammiilee Laayibeeriyaan dabalatatti lammiileen Ispeenii fi Saarbiyaas to'annoo jala oolfamu poolisiin biyyattii beeksiseera. Kookeeniin meetirik tooniin 4.2 naannawaa magaalaa muummee biyyattiitti to'atame kun akka gubatu taasifamuun himameera. Ji'a darbees biyyattiitti baalli sammuu namaa hadochuu kiiloogiraamni 237 to'atamuudhaan tarkaanfii wal fakkaataan irratti fudhatamuu Rooyitersitu gabaase. Afrikaan kibbaa konferensiin gaagama godaantota Afrikaa irratti mari'atu sadarkaa ardii Afrikaatti akka waamamu waamicha dhiyeessite. Afrikaan kibbaa waamicha kana kan dhiyeessite biyyattii keessatti mormiin godaantota Afrikaa karaa seeraan alaa gara Afrikaa kibbaa jiraatan irratti ka'uun hokkara uumameen godaantonni hedduun ajjeefamuu, miidhamuu fi qabeenyi saamamuu hordofuun akka ta'e Afrikaa Niwus gabaaseera. Konferensiin kun murtii dhimma godaantota Afrikaa irratti kanaan dura gamtaa Afrikaa dabarsee ture irratti kan mari'atudhas jedhameera. Kana malees ka'umsa sochii farra godaantotaa irratti mari'achuun jibbaa fi loogii godaantotaa mudatuuf deebii sadarkaa ardii Afrikaa kennuuf gargaaras jedhameera. Walga'iin kun haleellaa Afrikaa kibbaatti godaantota Afrikaa irratti raawwatamuun wal qabate dhiyeenya kana qofaa lammiileen Afrikaa biyyoota garaagaraa 100,000 fi 76,000 ol gara biyyoota isaanii akka deebi'an taasifamu Afrikaa Niwus gabaaseera. Hamas karoora pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fudhachuun hidhannoo hiikkachuuf murteessuun isaa himame. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp murtii kana nageenyaa fi tasgabbii Gaazaatiif tarkaanfii seena qabeessadha jechuun ajajanii jiru. Akka gabaasa Aljeeziraatti garee hidhataa biraa Gaazaa keessa sochoos Hamas wajjin hidhannoo hiikkachuuf waliigaltee irra ga'uun isaa himameera. Miseensa hooggansa olaanaa Hamas kan ta'an Gahaaz Ahmad Martiin waliigaltee kanarra ga'uuf taasifamee ture. Baay'ee ulfaataa akka ta'eeruudhaan dhumarratti garuu waliigaltee gaarii hojiirra ooluu danda'urra ga'uu dandeenyeerra jedhan. Haa ta'u malee humnoonni Israa'el waliigaltee fi dirqama kan hojiirra hin oolchan taanaan Hamas waliigalticha hojiirra hin oolchus jedhaniiru. Qondaalli olaanaan Hamas kun waliigalteen kunis humnoonni Israa'el Gaazaa keessaa ba'uu fi jijjiirama Gaazaa deebisanii ijaaruu irratti hundaa'uun kan raawwatamu ta'us hubachiisaniiru. Waliigaltee Hamas kana ilaalchisuudhaan hanga ammaa yaadaa fi ibsi Israa'el irraa kenname akka hin jirree fi pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garuu murtiin kun boordii nageenya Gaazaa hundaa'eef milkii guddaa ta'uu ibsuu isaanii Aljeeziraatu gabaase. Waliigaltichi Gaazaan mootummaa Paalestaayin haaraa boordii nageenyaatiin walitti dhiyaate hojjechuun akka bulu haala kan mijeessu ta'uu pirezidaanti Doonaald Tiraamp ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa barreessaniin ibsaniiru. Etv Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa marsaa jalqabaati kan daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanatti aansuudhaan immoo odeeffannoo biizinasii fi ispoortii bal'inaan isin biraan geenyaa fuuldura duubaan daawwannee ana waliin gara boodaatti walitti deebina. Irra deebina akka mooltaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo biizinasii galgala kanaa isinitti himna. Koomishiniin gumuruukaa hordoffii adoolessa 16 hanga 22 bara 2018tti taasiseen meeshaalee kontiroobaandii birrii miiliyoona 700 fi miiliyoona 4.4 baasan to'achuu isaa beeksise. Meeshaaleen kontiroobaandii kunneen waajjiraalee koomishinichaa adda addaan kan to'ataman ta'uunis ibsameera. Meeshaaleen to'ataman uffata adda addaa, meeshaalee elektirooniksii, meeshaalee ijaarsaa, buna, midhaan dheedhii akaakuu garaagaraa, meeshaalee jijjiirraa konkolaattota baala sammuu adoochuu, qorichoota albuudataa fi maallaqa biyyoota alaa ta'uun ibsameera. Meeshaaleen kontiroobaandii kunneen to'annoo fi hordoffii koomishiniin gumuruukaa taasisuun dabalata tumsa poolisii federaalaa
miseensota poolisii naannolee fi eeruu uummataatiin ta'uun ibsameera. Koomishiniin Gumurukaa tumsa qaamolee adda addaatiin taasifameef galateeffachuun hojiileen qindoominaa kun fuula duraafis cimanii akka itti fufan waamicha dhiyeesseera. Abbaan taayitaa geejjibaa galaanarraa fi loojistiksii galii birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 57 ol kan argate yoo ta'u, gibiraan duraa bu'aa birrii biiliyoona 28.2 argachuun isaas ibsameera. Hojii raawwachiisaan olaanaan abbaa taayitaa geejjiba galaanarraa fi loojistiksii Abdul Bar Shamsuu ibsa kennaniin bara bajataa xumurame kana keessa galiin birrii biiliyoona 144.9 karoorfamee galii birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 57.2 argachuun akka danda'ame ibsaniiru. Bara bajataa kana keessatti bu'aan gibiraa duraa birrii biiliyoona 28.2 argachuun karoorfame. Kana keessaa dhibbeentaa 108.5 milkeessuun akka danda'ame beeksisaniiru. Galiin kun kan bara darbee wajjin wal bira yoo qabamee madaalamu dhibbeentaa 27 caalmaa akka qabu ibsameera. Tarkaanfiiwwan Itoophiyaan galii sharafa alaa bunarraa argamu guddisuuf akkasumas dorgomtummaa gabaa addunyaa irratti qabdu guddisuuf fudhatte keessa gosoota bunaa qulqullina qaban baay'isuun isa tokkodha. Giddugalli qorannoo qonnaa teeppis gosoota bunaa qorannoon argaman raabsuun faayidaa addamicharraa argamu guddisuuf hojjetaa akka jiru ibsameera. Guutuu isaa hordofnee walitti deebina. Tarkaanfiiwwan Itoophiyaan galii sharafa alaa bunarraa argamu guddisuuf akkasumas dorgomtummaa gabaa addunyaa irratti qabdu dabaluuf fudhatte keessa gosoota bunaa qorannoon argamanii fi oomisha olaanaa argamsiisan bal'inaan raabsuun isa tokkodha. Naannolee gammoojjiitti oomishtummaa bunaa guddisuuf hojjetaa kan jiru giddugalli qorannoo qonnaa teeppii gosoota bunaa fooyya'oo ta'an baasuun oomishtoota biraan gahaa akka jiru ibsameera. የምርምሩን ስታንዳርዱ ጠብቆ ሽግኙን oomishtootni sanyii bunaa sadarkaa qorannichaa eeguun akka sanyii qopheessan ni taasifna. Warreen gurmaa'uun sanyii bunaa oomishan kanaaf yeroo yeroon hordoffii ni goona. Kanaafuu akka madda galiitti irraa fayyadamaa jiru. Hanqinni sanyii bunaa fooyya'aa akka hin mudannees qooda gama isaanii baachaa jiru. ሽግኙን irratti ሊያሟሉ ይችላሉ። Bara kanas giddugalicha keessattii fi qonnaan bultoota giddugalichaan deeggaramaniin biqiltuun bunaa miiliyoonni 1 ol qophaa'uun ibsameera. Giddugalli qorannoo qonnaa teeppii dargaggootaaf dhiyeessii sanyiitiin akkasumas deeggarsa ogummaa kennuun carraan hojii bu'aa gaarii argamsiisu akka isaaniif uumamu taasisuu irratti argama. 60 ሺህ ምናምን አካባቢ ችግኝ አዘጋጅተናል በዚህ ዓመት በፖት በረከና biqiltuu bunaa pootii 60 ta'u qopheessineerra. Buna pootii tokko hanga birrii 30tti gurguraa jirra. Kun ammoo diinagdeedhaan akka fayyadamnu nu taasisaa jira. Sanarra darbees biyyi keenya damee bunaa irraa waan fayyadamuu qabdu akka fayyadamtuuf qooda olaanaa baata. ከቆላማና ከደጋማ አይነት ቫራይቲዎች gosoota bunaa naannawa gammoojjii fi baddaatti misoomuu danda'an gara 200 fi 40tu jira. Biqiltoonni kanneen sadarkaa qabu kan naannawa gammoojjiitti biqilanii fi kanneen qorannoodhaan haaraa argaman gatiin isaanii ni dabala. Gosoonni bunaa duraan jiranii fi naannawa baddaatti biqilan ammoo haga tokko gatiin isaanii gadi bu'u. Akka waliigalaatti garuu bara kana yoo xiqqaate galii birrii miiliyoona 1.5 ol ni arganna. Gosoonni bunaa dargaggoota kanneen baay'ifamaa jiran lafa hektaara tokko irraa oomisha bunaa kuntaala 20 argamsiisuu danda'a jedhameera. Sanyii baay'isuun dargaggootaaf carraa hojii uumuun dabalata. Waliin gahiinsi gosoota bunaa qulqullina qabanii akka dabalu taasisuu keessattis qooda olaanaa baachaa akka jiru ibsameera. ያሉ ቡናዎች በአዳዲስ ቢተኩ gosoonni bunaa kanaan dura turan kanneen haaraa ba'aniin yoo bakka buufaman oomishtummaan isaanii dachaadhaan dabala. Dabalataanis iddoowwan kanaan dura buna oomishuun hin beekamneetti oomishtummaan bunaa akka babal'atu taasisa. Kun ammoo biyyi keenya oomisha bunaa baay'inaa fi qulqullinaan gabaa alaatti erguun akka fayyadamtu taasisa. Gosoonni bunaa fooyya'aan haala kanaan oomishtoota bira gahuun isaanii galii Itoophiyaan damicha irraa argattu guddisuuf akkasumas dorgomtummaa gabaa addunyaa irratti qabdu dabaluu keessatti qooda olaanaa kan baatu ta'uun ibsameera. Gara odeeffannoo biizinasii maddeen alaarraa argannetti yoo dabarruu dhaabbanni teekinooloojii Kooriyaa Kibbaa Samsung kurmaana lammaffaa bara Awuroopaanotaa kanatti bu'aa olaanaa kanaan dura argatee hin beekne argachuu isaa beeksise. Dhaabbatichi ji'oota 3 darban qofatti galii doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 19 argachuu hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa Lee Joo-yong ifoomsaniiru. Galii kana keessaa doolaarri biiliyoona 62 bu'aa qulqulluu dhaabbatichi buufate ta'us dubbataniiru. Galiin kun kan bara darbee yeroo wal fakkaatatiin wal bira qabamee yoo madaalamu dhibbeentaa 1,000 caalmaa akka qabus ibsaniiru.
Dhaabbatichi teeknooloojii Samsung bu'aa olaanaa kanaaf buufachuuf kan danda'e hojii misooma hubannoo namtolchee irratti xiyyeeffatee hojjeteen akka ta'e ibsameera. Kana malees galteewwan oomishaalee elektirooniksiif oolan irraa bu'aa olaanaa argachuun isaa himame. Dhaabbata Kooriyaa Kibbaa kan ta'e Samsung bilbiloota, koompiyuutarootaa fi televezyiinoota dabalatee meeshaalee elektirooniksii garaagaraa kan oomishu yoo ta'u hojjettoota 200,000 ol qabaachuu isaa yaadachiisuun kan gabaase Reuters. Odeeffannoon biizinasii galgala kanaa kan hanga ammaatti daawwattan ture kabajamtoota daawwattoota keenyaan daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa. Kanatti aansuun odeeffannoon ispoortiitti dhufa. Yeroo gaarii. Daawwattoota kabajamoo bifa biyyaa galgala kanarraa amma immoo yeroo odeeffannoowwan ispoortii bal'inaan dhiyeessinurra geenye irraa ni tola sabayyanaati. Filannoon Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa gaafa fulbaana 5 2019 akka filatamu ibsame. Filannicha ilaalchisuun har'a ibsi kennameera. Kanaanis naannoleen guyyoota kurnan itti aanan keessatti kaadhimamtoota akka dhiyeessan waamichi taasifameera. Gaafa gayyaa 4 ammoo koreen raawwachiiftuu Federeeshinichaa seera qabeessummaa kaadhimamtootaa ni qorataa jedhameera. Filannoon Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa kun filannoo pirezidaantummaa ta'uuf filatamu qofa ta'uus ibsameera. Kanaaf kaadhimamaan filannoof kan dhiyaatu hojii raawwachiiftota isaa jalqabaa qabachuun akka ta'es himameera. Ibsa kennameen filannichaaf wantoonni barbaachisan hunduu guutamuunis himameera. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa sanada tarsimawaa kubbaa miilaa dubartootaa ifoomse. Federeeshinichi Federeeshinii Waldaa Kubbaa Miilaa Idil-Addunyaa FIFA wajjin qindaa'uun sanada tarsimawaa kubbaa miilaa dubartootaa qopheesse ifoomseera. Sanadni tarsimawaan kun kubbaa miilaa dubartootaa Itoophiyaa guddisuuf sadarkaa guddattootaatti bu'uura kan kaa'u ta'uu fi garee biyyaalessaa sadarkaa olaanaan kan guddisu ta'uu ibsameera. Yeroon hojiirra oolmaa isaa bara 2018 jalqabee hanga bara 2020tti ta'uu sagantaa qondaaltoniif ogeessonni kubbaa miilaa argaman irratti himameera. Saganticha irratti kan argaman pirezidantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Isaayaas Jira hojmaata amma jiruun taphattoonni dandeettii qaban baay'een odoo carraa hin argatin hafaa jiraachuu dubbatan. Sanadni tarsimawaan kun garuu taphattoota abdii qaban sirnaan adda baasuun taphattoota ciccimoo baasuuf kan gargaaru ta'uu himaniiru. Bu'uuruma kanaan liigiin shamarranii umurii waggaa 15 gadi akka jalqabamus mari'atameera. Hojiirra oolmaa isaaf qaamni dhimmichi ilaallatu akka deeggarus hubachiisaniiru. Shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaan gareen poolisii Tigraay gullallee moo'uun taphaa xumuraaf dabre. Dorgommiin shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaa magaalaa Dirreedhawaatti taphatamaa jiru har'a taphoota walakkaa xumuraa lamaanuu taphachiiseera. Kanaanis morkii ganama sa'aatii 2tti taasifameen gareen poolisii Tigraay gullallee ra'aanuun tapha xumuraaf dabreera. Rukuttaa dabaastuu peenaalitii 7 fi 6 Tigraay moo'uun gara tapha xumuraatti kan dabre. Har'uma sa'aatii 10 kaasee morkiin lammataa garee magaalaa Sirxii fi magaalaa Gimbii jidduutti taasifamaa jira. Kanaanis gareewwan lamaan daqiiqaa 90 keessatti adda kan hin baane hoggaa ta'u yeroo dabalataatti ce'aniiru. Yoo taphaan adda ba'uu baatan gara rukuttaa adda baastuutti dabruun Oromiyaa irraa gareen tokko xumuraaf ni dabra. Gareewwan naannoo Oromiyaa dorgommii shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaan ga'umsa gaarii mul'isuu itti fufaniiru. Kanaanis waggoota 3f walitti aansuun tapha xumuraaf ga'uu danda'aniiru. Taphni xumuraa shaampiyoonaa kilaboota Itoophiyaa bara 2018 kun dilbata itti aanu ta'uu sagantaan ba'e ni hima. Qajeelfamni baasii kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa bara 2019 kaasee akka hojiirra hin oolle himame. Waldaan aksiyoona kubbaa miilaa Itoophiyaa yaa'ii ariifachiisaa saglaffaa taa'een qajeelfamicha hambisuu isaa beeksiseera. Miseensonni waldichaa bal'inaan erga irratti mari'atanii booda qajeelfamichi akka hojiirra hin oolle sagalee guutuun raggaasisuu isaanii waldaan aksiyoona Pirimeer Liigii Itoophiyaa beeksiseera. Qajeelfamichi kilabni Pirimeer Liigii Itoophiyaa tokko waggaa tokko keessatti birrii miiliyoona 700 ol akka hin baasne kan dhorku ta'ullee hojiirra oolmaan isaa rakkisaa ta'uu isaatu ibsame.
Odeeffannoo jijjiirraa biyya keessaan Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa waliigalteewwan jijjiirraa dubartootaa raggaasise. Kanaanis gareen dubartootaa magaalaa Shaggar waliigaltee taphattoota afurii dheeressuun taphattuu tokko immoo mallatteessifateera. Shaggar Masqalee Mantaamoo mallatteessifateera. Masqalee Mantaamoo waliigaltee waggaa lamaan buna yirgaa caffeerraa Shaggariif mallatteessite. Yemisiraach Mogasii fi Fooziyaa Zinaabuu immoo waggoota lamaaf garicha tajaajiluuf waliigaltee isaanii dheeressaniiru. Nigaat Geetaachoo fi Soofaaniit Tafarraas waliigaltee isaanii waggaa tokkoof dheeressaniiru. Federeeshinichi waliigaltee shaampiyoonaan Pirimeer Liigii dubartootaa Itoophiyaa baankiin daldalaa taasises raggaasiseera. Garichi Yemisiraach Laaqaw waliigaltee waggaa lamaatiin hawaasaarraa mallatteessifateera. Itiyoo Elektirikiinis Saaraa Nabsoo waliigaltee waggaa lamaan baankii daldalaarraa kan mallatteessifate waggaa ta'u federeeshinichaan raggaa'eefiiti jira. Amma immoo gara odeeffannoowwan alaattiin darbra. Waancaa dubartoota Afrikaan qopheessituun dorgommichaa Morookoon injifannoo lammataa galmeeffatteerti. Afrikaa baharraa dorgommicha irratti kan hirmaachaa jirtu Keeniyaan immoo Senegaaliin mo'amteerti. Mustafaa Nurallaa dabalata qopheesseera. Biyyoota 16 taphattoota 413 kan hirmaachise waancaan dubartoota Afrikaa bara 2026 Morookoo irratti taphoota ramaddiin itti fufeera. Ramaddii jalqabaa jalaas kaleessa Aljeeriyaa waliin kan taphatte qopheessituu waltajjaa goolii 1-0 injifatteerti. Tapha goolii tokko qofa keessummeesseetiin diree fi deeggartuu ishee fuulduratti Aljeeriyaa kan simatte Morookoon goolii takkeetti Sahaanaa Masuud daqiiqaa 84 irratti galchiteen qabxii 6 milkeeffatteerti. Darbii Maagriib guddaan Aljeeriyaa kan injifatan leenconni Atlaas qabxii 6 ramaddii biyyoonni ciccimoon kanneen akka Senegaalii fi Keeniyaatti ramadamaniin qamanuma darbuu mirkaneeffatteerti. Morkii guddaa irratti mul'ateetiin qabxii 6 kan argatte Morookoon tapha jalqabaa goolii 4-0 Keeniyaa injifachuun ishee kan yaadatamudha. Tapha biraa kaleessuma ramaddichaatiin taphatameetiin Senegaal goolii 1-0 Keeniyaa irraanuutiin qabxii 3 jalqabaa milkeeffatteerti. Tapha jalqabaan Aljeeriyaan kan injifatame garichi goolii takkitti Zeynuubaan galchiteen qabxii 3 jalqabaa argataniiru. Qabxii 3 Aljeeriyaa waliin walqixa ramaddichaatiin kan argatte Senegaal ramaddicha keessaa darbuudhaaf wiixata qopheessituu waltajjichaa Morookoo waliin ni taphatti. Har'asti fuutiin taphoota ramaddii lammaffaa kan keessummeessu waancaan dubartoota Afrikaa ramaddii lammaffaa baajalaa biyyoota 4 waliin ni falmachiisa. Tapha jalqabaan Afrikaa kibbaa kan injifatte Taanzaaniyaan Burkina Faso yoo simattu goolii 4-0 tapha jalqabaa kan injifatte Koodivaar immoo Afrikaa kibbaa waliin ni morkatti. Tapha michoomaa kilabootaa taphatamaa jiraniin Baayern Munich garaagarummaa bal'aan garee rootaa eegen moo'e. Gareen Vincent Kompany Baayern Munich tapha madaallii ga'umsaa garee amaatara rootaa eegen wajjin taphachuun goolii 15-0 moo'e. Tapha michoomaa gareewwan England jidduutti taphatameen immoo Leeds United goolii 1-0 Sunderland moo'e. Taphoonni michoomaa dorgommiin liigotaa yeroo jalqabuuf dhiyaatan kanatti ga'umsa isaanii madaaluuf taphataman kunneen har'as ni taphatamu. Galgala sa'aatii tokko kaasee Juventus Nice wajjin taphata. Taphni Birmingham City fi Barcelona immoo sa'aatii 3 fi daqiiqaa 45tti jalqabama. John Stones waliigaltee waggaa lamaatiin Bayern Munichiif mallatteesse. Taphataan lammii England John Stones bilisaan waliigaltee waggaa lamaan shaampiyoonaa Seeriyaa Italii Inter Miilaaniif mallatteesseera. Taphataan karaa ittisaa umurii waggaa 32 kun yeroo milkaa waggoota 10f Manchester Cityf erga taphatee booda waliigalteen isaa xumuramnaan ji'a waxabajjii dabre gargar ba'e. Taphatichi erga bara 2016tti paawundii miliyoona 47 qabxii 5 Everton irraa Cityf mallatteesse. Waancaa Premier League ijaa fi Champions League tokko dabalatee waancawwan adda addaa fudhachuun yeroo milkaa dabarseera. Konfedereeshinoonni adda addaa karoora FIFA mormuu itti fufaniiru. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Eeshiyaas karoora waldaa Federeeshinii kubbaa miilaa addunyaa FIFA akka mormu beeksiseera. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Eeshiyaa ibsa baaseen karoora FIFAan dorgommii waancaa addunyaa qabiyyee hanga tokko gurguruuf karoorse mormeera. Dorgommiin waancaa addunyaa FIFA kan maatii hawaasa addunyaa hundaatii jedheera federeeshinichi. Konfedereeshiniin dorgommiiwwan kubbaa miilaa Ameerikaa kaabaa fi jiddu galeessaa akkasumas Kaarabiyaanii bulchuu Koonkaakaafis karoora FIFA mormeera. Konfedereeshinichi walgahii ariifachiisaa ta'een sagalee guutuun karoora pirezidantii
karoora pirezidantii Gianni Infantino mormuu isaatu gabaafame. Waldaa kubbaa miilaa Yuuroop kan bulchu UEFaanis pirezidantichi karoora isaa jijjiiruu baannaan dorgommiiwwan FIFAan qopheessu kamirrattuu akka hin hirmaanne dursee beeksiseera. Karoorri FIFAan baase akka hojiirra ooluuf miseensota isaa 211 keessaa 106 ragga'uu kan qabu ta'uu pirezidantiin FIFA Gianni Infantino beeksisaniiru. Miseensota 55 kan qabu UEFaan, miseensota 35 kan qabu CONCACAF akkasumas miseensota Samija kan qabu Konfedereeshiniin Eeshiyaa mormuun isaanii pirezidaanticha sagalee 136 dhabsiisuusaa BBC Sport gabaaseera. Daawwattoota kabajamoo odeeffannoowwan ispoortii galgala kanaaf qindeeffannee xumurreerraa waan hordoftaniif galatooma. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Seenaa Sangalmaaf Tolasaa Bayyanaan galatoomaatti jecha kanatti aansuudhaan immoo guyyootatti aanan magaalonni gurguddoo biyyattii haala qilleensaa akkamii keessummeessu kan jedhu raaga haala qilleensaa simbiraan keenya daawwannee walitti deebinu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa keenya marsaa jalqabaa sa'aatii 12 irraa eegalee simbiraan gaa turre kan marsaa jalqabaa gara goolabaatti fidaatii kan jirru osoon goolabin dura garuu daqiiqaa muraasaan booda marsaa lammaffaa dhukooduu keenyaan dhimmi nuti simbiraan geenyu dhimma marii biyyaalessaati. Itoophiyaan mari'achaatii kan jirtu lammiileen Itoophiyaa 4,000 kutaalee biyyattii garaagaraa akkasumas hawaasa diyaaspooraa dabalatee mari'achuu irrattidha kan isaan argamani. Egaa yaa'in marii biyyaalessaa kun yeroo ammaa kana yeroo murteessaa yookiin immoo adeemsa murteessaa irra ga'eetii kan jiru koomishiniin marii biyyaalessaa akkasumas koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Profeesar Masfin Ariyaas adeemsa yaa'ii marii biyyaalessaa hanga ammaatti jiru ilaalchisanii guyyaa irraa ibsa miidiyaaleef kennanii jiru. Kanaaf kanneen biroo dabalannee dhukooduu keenyaan dhimma marii biyyaalessaa irratti xiyyeeffachuudhaan bal'inaan isin biraan keenya ammaaf marsaa jalqabaa asuma irratti hin goolaba. Daqiiqaa muraasaan booda odeeffannoo bifa biyyaa marsaa lammaffaa walitti deebinaa turtiin keessan nu waliin ta'u.
Nama manguddoodha rifar ja'aniiti humnan qabu yaa ilma kiyya haaduu asitti naan jedhe. Yeroo meeshaan sun banamu fa'aa miira akkamitti dhaga'ame? Garuu yeroo jalqabaadhaa fi Naannoo Oromiyaa Finfinnee irratti wal argine. Ati immoo gara ciroo irratti beezii gootanii naannoo sana waan jiru hundumaa gargaaraa jirtu. Nama 17 geesseetiin jira abbaan 17. Namoota baay'ee kabajaa guddaa qabu garuu warra akka keessanii kana. Waggaa amma kana keessatti sadeddeebinu lubbuu nama baay'ee du'arraas baraaruu dandeenyeerra. Namni akkamittiin cabee manaa bahee dhufa. Ana kanaafuu rabbiin nama na godhee Oromoo akkan gargaaru. Nagoodhuu isaas rabbiidhaan galata galchaa. As dhufanii hawaasa ofii tajaajilu. Laphee akkamii barbaachisan? Eerpoortii keessatti meeshaan qabamuun jira. Faranjoota isin waliin hojjetanii fi amanamummaa nuu dabaleera jettee yaadda? Aniin kun dhalataa ciroo yoon ta'es gimbii dambi doolloo waliin gargaarreef hin jiru.